Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtuu qaqqaalii ilmaan Oromoo bakka jirtan maratti nageenyi koo qilleensarraan isin haa qaqqabu jechaa deebinee jirra. An Abdiidha Abdurreetich miidiyaa chaanaalirraa barnoota Economics kutaa 9-12 isin biraan ga'uun kan beekamuudha. Yaada hojii irratti hojjennu hunda nuti koomantii keessan laalleeti kan hojjennu. Koomantiin keessan akka nu bira gahuu tureetti chapter 1 irraa kana hafe School of Thought irratti jechuudha. Xiinxala manneen barnootaa irratti godhame hayyoota Economicsiitiin Neoclassical fi Classical haaraa nuuf hin gallee hin hojjennee bira kutteenaan jechaa turtanii arra isa tokkoon isaa isin biraan ga'uuf qophii koo xumureen jira. Isin biraan hin ga'a. Obsaan na eegaa. Wanti isinirraa eegamu like, share, subscribe, koomantii gootanii achirratti wanta irratti hojjechuu qabnu koomantii irratti ilaallee hojjenna waan ta'eef na wajjin gama fuula duraatti imalaan isiniin jaa. Barnoota keessanii waliin turtii gaarii qabaadhaa isiniin jechaa. Barnoota ji'oogiraafiis hojjedheen jira. Yeroodhaaf internet waayifiin koo waan na duraa cufameef waan narraa qabameef ol baasuu hin dandeenye. Yeroo dhiyootti isin biraan naan gahaa. Obsaan na eegaa isiniin jechaa. Barnoota Economics kutaa 12 kan duraanirraa kan hafe isin biraan gahee isatti aanutti dabarfanna isiniin jechaa. Gama barnoota keenyaatti haa seennu. Gama barnootaatti yeroo seennu inni nurraa hafe sun maali? School of Thought in Macroeconomic Analysis. Kana jechuun maali? Kana jechuun wanni inni nu dubbachaa jiru maali? Manneen barnootaa xiinxala diinagdee maakroo keessatti gahee isaan qabanii fi hayyoonni dur jechuudha wantoota isaan hojjetan namuu gahee mataa isaaniitiin tokkoon irratti dubbannaa. Naa waliin karaa fuula duraatti. Elevation and the result of development. Kana jechuun gaa jijjiiramaa fi guddina dhiyeenya kanaa. Kuni maali? Maali kuni? Sirriitti hordofi. Kuni maali? Elevation and the result development. Form of the encapsulation of macroeconomic different school of thought have what engaged in macroeconomics analysis. Kun dhiyeenya kanatti imma jalqaba diinagdee maakroo irratti jechuun irraa kaasee manneen barnootaa keessatti yaadni garaagaraa xiinxalamaa ture. Xiinxala kana keessatti diinagdee maakroo irratti yaadni garaagaraa bobba'aniiru. Irratti immas wal mormanii waliinis hojjetanii irratti walii galaniiru. Kunneen keessatti manneen barnootaa yaada kilaasikaa kana bakka armaan gadii kanatti kaa'ee jechuudha. Innis waati. In subsequent section we will briefly distinguish the what classical and the neoclassical, the Keynesian of the Keynesian, the monetarist, neoclassical, and what neo-Keynesian school of thought keessatti bakka hanga kanatti addaan qoodee jira waan ta'eef isaan kunneen tokkoon isaa lafaan si kaa'aa jechuudha. Tokkoon isaa maal lafaan si kaa'aa na jala deema. Classical and the neoclassical nuun jechuu jira hundola. Classical and what neoclassical. Kana jechuudha. Classical view was what? The predominant economic philosophy until the Great Depression. Isaan kunneen gaamma fakkeenyaaf akka namuu laaltanitti jechuudha. Ilaalchi kilaasikaa kun jechuudha haga kufaatii guddaatti falaasama diinagdee olaanaa ture jechuudha. Matummaan isaatu gartee falaasama diinagdee olaanaa ture. In the economic philosophy until the Great of Depression ture jechuudha. Isaan kana keessatti hayyoonni hedduun ni ture jechuudha. Amma asirratti hootu. In the work hojii isaanii itti fufan. Hojiiwwan isaanii maal godhan itti fufan. Eenyu isaan? Inni tokkoffaadha
tokkoon isaa isinitti himeen isin dabarsaa jechuudha. Amma sirriitti na dhageeffadha. Tokko maayinu Adam Smith the father of economics inni akkuma Awurooppaattu maali the father of economics tahee nama economics irratti yaada garagaraa yaada durii fi kan ammaallee nama lafa kaa'u ture jechuudha. Bara meeqatti 1723 haga 1790 jechuudha. 1723 up to 1790. Inni lammaffaa David Hume. David Hume kun bara 17 haga 1776tti innis lafa kaa'e jechuudha. David Ricardo bara 1772 haga 18 meeqatti 23tti. Jane Baptiste Jane Mat Whiteside bara meeqatti 1767 haga 1832tti. John Stuart Mill John Stuart Mill 18 duwwaa jaha haga 1873tti. Quit Wixel inni bara 1850 takka haga 1926tti jechuudha. 1851 up to 1926. And what? Irving Fisher namni ja'amus bara 1867 haga 1947tti can be categorized here. Isaan hundinuu yaada mataa isaanii qabatanii irratti hojjechuu turanii jechuudha. Akka yaada kilaasikaatti gatii jijjiiramaa yoo kennaniif isaan hundinuu gatii jijjiirama wanta kanarratti maakroo kanarratti jechuudha. Kennamee fi jijjiiramni yeroo gabaabaa keessa sochii dinagdee saffisaan ta'uu isaa hojii irratti guutumaa guututti irra deebuu waan kanan ibsan jechuudha. In according to in the classical thinking godhuudhaan jechuudha. Given flexible in the price the what short run facilitation or in economic activity kanarratti jechuudha. Would rather be quick and they what would adjust back to full employment. Garte guutuu isaa maal godhanii lafa kaayaniiti irratti dubbatanii jechuudha waan kanarratti. Kana jechuun maali? Kana jechuun maali tokkoon isaa yeroo laallu wanni hundinuu jechuudha. This view of the what economy implies gizee godhan jechuudha. Hand off policy approach sirna itti dhiyeenyaatiin fakkeenyota lafa kaan qaban jechuun majarri kun maal jee akkaataa isaatti jechuudha. Akkaataa ilaalcha isaatti ilaalchi dinagdee kun mala imaammataa harka irraa fagaachuu jechuudha. Harka irraa fagaachuu kan harka irraa fagoo kan agarsiisu ture. Isa kan amma fakkeenyaaf akkam godhanii namu fakkeenyaaf akkam godhuu turan. Hottu yaadaanas gargalii na bira jiraadhu. Wanti kun hedduu walxaxaa gatti qishoo walxaxaadha addaan bahuu barbaada. Isaan hundinuu maal asirratti yaadni isaan godhan maal ture? Example isaanii waliin halaallo. Isa kana hottaa. If an economy slip into what? Recession ni beeynaga. It will temporarily exhibit in surplus of what? Surplus of good. Kana jechuun maali ma fakkeenyaaf sirriin dhageeffadhu. Kun akka yaada kilaasikaatti yeroo kan laallu ta'e jechuudha. Irra caalaan isaa fakkeenyaaf dinagdeen tokko gara kufaatiitti yeroo seene jechuudha. Recessioniitti gisee seene kufaatiidha ni beekta. Recessionii giraafii wantaa irratti ilaaltan giraafii wantaa recessionii amaloota macro economy keessatti ilaaltanii turtan. Gama recessioniitti gisee seene jechuudha. It is will maali gisee hara sanitti seene maal ta'a? Waan juurratti yaada mataa isaanii lafa kaa'ee jechuudha asirratti. Gisee hara kufaatiitti seene gara kufaatiitti ni seena. Wanni hundinuu irra caalaan isaanii kufaa ni ka'a. Gisee immoo gara kufaatiitti kan seenu ta'e. Sirri dhageeffadhaa gaa bakka kanatti. Gara kufaatiitti yeroo seene yeroodhaaf maal ta'a? Meeshaalee caalmaa agarsiisaa jechuudha. Meeshaalee maali? Caalmaa agarsiisa. Meeshaalee maali?
meeshaalee caalamaa agarsiisa. Surplus exhibit in surplus of what? Good. Irra caasa wanta irra caalu agarsiisa jechuudha. Inni biraadha filling price. Filling price jechuun gaa pricing gizee kufee jechuudha wanti kun. Will eliminate in this surplus and the what economy will return to full unemployment level of GDP. Kanarratti masrii dhageeffadhu. Wanti kun gizee akkas ta'e jaa. Filling pricing kun amma gizee filling price ta'e pricing keenya yeroo kan kufu ta'e jechuudha. Sirriitti hortu figaa. Gizee pricing keenya kufee nun jechuu jira barlaa. Gatiin keenya jechuudha gizee kufee gizee gadi ta'e gadi bu'u yookaan caalamaan isaa gizee gadi bu'u yookaanis dhabamsiisu yoo ta'u maal ta'a dinagdee keenya sadarkaa hojii guutuu isaa irratti GDP keenya maal ta'a sadarkaa hojii guutuutti GDP irratti maal ta'a ni deebi'a. GDP irratti ni deebi'a. Gross domestic product oomisha biyya keessaa irratti ni deebi'a jechuudha. Yoo oomishni biyya keessaa kan xiqqaatu ta'e wanti silaa uummanni barbaadu san ammaas hin jiru ni xiqqaataa jechuudha wanti sun gad deebi'a jechuudha. Haaluma kanaan gaa wanti kun maal ta'a asirratti jijjiirama agarsiisaa deemu jira jechuudha. In this case sababni keesii kana fide jechuudha. No active physical or monetary policy is needed. Garte monetary policy keenya gizee maal ta'e monetary policy keenya maali? Imaammanni monetary policy keenya finance fi maallaqa keenya babal'isuun qaala'insa jireenya qofa akka fidu yookaanis qaala'insa jireenyaa ni fidaa jaanii maal GDP guddisuun caalatti waan kanarra akka nu baraaru gadi fageenyaan wanta kanarratti nutti himu jiranii jechuudha. Waan kanarratti maali kana jechuun imaammanni isaa hoo maali? Imaammanni isaa dinagdeen sadarkaa hojii guutuu isaa irratti GDP irratti ni deebi'a jennee isoolii irratti. Kanaaf haala kana keessatti immoo imaammanni faayinaansii kun jechuudha. Financial policy ka jenneen kun jechuudha yookaanis maallaqa sochii qabu. Maallaqa sochii qabu hin barbaachisu. Maallaqa sochii qabu hin barbaachisu jechuudha. Maallaqni sochii qabu dinagdee kanaaf gaarii mi. Kanaaf imaammata keenya maal godha? Imaammata faayinaansii fi maallaqa keenya babal'isuuf qaala'insi jireenyaa qofa nuuf fida qaala'insa jireenyaa qofa nuuf fida malee akka amma jireenya irra nuuf hojjechaa jiru. Isa kana nuuf fida malee GDP keenya guddisuuf caalatti nuuf fayyadu jechuudha asirratti. Kana jechuun maali? Imaammata faayinaansii hojii fi oomisha irratti dhiibbaa uumu keessatti immoo faayidaa kan hin qabne yoo ta'u wanni kun jechuudha. Baasii mootummaan dabaluunis sadarkaa gatii irratti jijjiirama osoo hin geessisne dhala olaanaa fi waat investimentii dhuunfaa guutumaa guututti dhiphisuu fida malee waan takka bu'aan inni asirratti nuuf fidu hin jiru jechuudha gabaabumatti. In this case gartee ilaal no active physical policy or monetary policy is needed. Expansionary physical or monetary policy would be what? Only case inflation. Gartee inflation what? Rather than increase. So what GDP? Kuni maali? GDP keenya guddisuu qofa irratti xiyyeeffachuu qabnaa jechuudha. In other words karaa biraatiin physical policy is useless in affecting employment and output while increasing in government spending will lead to in the what? High rate of interest and full crowding out of private investment without what? Affecting in the what? Change in the price level. Gartee gaalal kanuma jechuun wanni inni nuuf fidu. Wanni inni nuuf fidu maali? Isuma amma nuti jenne kana jechuudha. Isa kana jechuun maali? Isa kana jechuun amma jechuun jijjiirama kana keessatti kana jechuun maali? Imaammanni faayinaansii hojii fi oomisha irratti dhiibbaa uumuu keessatti faayidaa kan hin qabne yoo ta'u baasii mootummaa dabaluunis garuu baasii mootummaa dabaluun sadarkaa gatii irratti jijjiirama osoo hin geessisne dhala olaanaa fi waat investimentii dhuunfaa guutumaa guututti dhiphisuu danda'a. Irra caalatti maal godha?
investimentii dhuunfaa namni dhuunfaadhaa investimentii godhuu irratti maali dhiibbaa guddaa ni fidaa jechuudha. Eenyunni inni nuti amma poolisiin amma ta'e kun jechuudha. Achirratti maali ni fidaa investimentii private investimentii ni fidaa jechuudha wanti kun. Kanaaf high rate of increase high rate of interest and the full according out of private investment in without affecting in the what change in the price level. Sadarkaa jijjiirama price kana keessatti nama dhuunfaa irratti dhiibbaa guddaa fidaa jechuudha asirratti wanti kun. Gartee ammallee karaa biraatiin on the other hand karaa biraatiin jechuudha monetary policy karaa biraatiin dhageeffadhu sirriitti karaa biraatiin jechuudha on the other hand on the what other hand monetary policy has no effect on the real sphere of what the economy and only led of higher price level. Garte kana jechuun gamma karaa biraatiin jechuudha wanni inni asirratti jijjiirama nurratti geessisuun jechuudha karaa biraatiin inni amma nuti jenne kun jechuudha gama biraatiin imaammanni maallaqaa damee dinagdee dhugaa irratti dhiibbaa kan hin qabne yoo ta'u sadarkaa gatii olaanaa qofatti kan geessuudhaan nun jechaa jira laa for what sirriitti ilaaligaa asirratti on other hand monetary policy has no effect miidhaan irratti kan hin finnee fi real sphere of the what economic and it is only led to higher price level. Garte kana qofa irratti nun jechaa jira sirriidha guutumaa guututti isa irratti jechuudha wannummaan jijjiiramni kun jechuudha gama biraatiin imaammanni maallaqaa damee dinagdee dhugaa yookaanis real GDP kenneen san jechuudha real irratti damee dhugaa irratti dhiibbaa kan hin qabne yoo ta'e no effect dhugaadha miidhaa kan hin qabne yoo ta'u sadarkaa gatii olaanaa qofatti kan geessuudha. Amma fakkeenyaaf haalaallu for classical economics amma gaa warreen hayyoonni economistii sun jechuudha real and monetary sector jechuudha seektaroota damee isaan irratti waan kana godhan jechuudha sector could be sustained separately adda babaasanii fakkeenyaaf demand side policy merely in the what affect interest rate and or the price level what in the supply side the policy affect the real wage employment and output. Okay kanneen kanaa jechuudha kanneen kana fakkaatan hundaa'u asirratti maal godhaa ni qabaataaf jechuudha wanni kun ni qabaataaf jechuudha sirrumatti jechuudha wanni kun guutumaa guututti yeroo isa kana laallu jechuudha ogeessitoonni amma fakkeenyaaf dinagdee kilaasikaa kun jechuudha damee dhugaa fi maallaqaa addaan qoratanii addaan baasuun isaanii kan danda'amuun jechuudha imaammatoonni gama fedhiitiin jechuudha gama diimaandiitiin hojjetaman dhalaaf yookaan sadarkaa gatii qofa irratti dhiibbaa maal godhan kan geessan yoo ta'u imaammatoonni fakkeenyaaf gama dhiyeessitiin nu mudatan ammoo amma gama mindaa fa'aa jechuudha mindaa dhugaa jechuudha hojii fi oomisha irratti dhiibbaa kan geessisanidha nuun jechuu jira jechuudha dhugaadha in dimaandii fedhii keenya jechuudha fedhiin side gama fedhiitiin policy of the merely in affect interest rate and or the price level of the supply side policy and affect the real wage employment and output mindaa fi employment irratti jechuudha kan inni dhiibbaa geessuu danda'u ogeessitoonni akka sadarkaa kanatti addaan qoodaniiti waan kana kaayan jechuudha fakkeenyaaf isarra dhaabbatanii maali ogeessitoota gama dhiyeessitiin ammoo mindaa dhugaadhaa hojii fi oomisha irratti jechuudha dhiibbaa kan geessan ta'uu isaa mirkaneessanii dhugumatti lafa kaayan jechuudha
barnoonni keenya har'aas kanumaan raawwata gizee biraa idduma itti dhaabne kanarraa waliin qaxxallaa like share subscribe comment godhuu hin dagatinaan isiniin jaa like share subscribe comment keessan laallee yaada keessan irratti isiniin geenya waan ta'eef nu wajjin turaa yeroo gaarii qabaadhaa okay